سينا الردي بودان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جتشا وردفتوني خياخ سلامتات ننجنة يويا أركفوني كم جرتن نقو ما فيادا إسنين جتشادا انت خيسنو مي يو أمت خينياف سقالي خانتاتن تاتي يو دوتي هررقي ganna qabiinsi dhiiga ilmaan Oromoo sit dhagayame viidiyoo tana sheer godhi ummata keenya sagalee teenya sheer godhi bakka hundatti saba hunda biratti lammii hunda biratti hayyoota hunda biratti addunyaa biratti akka dhagayamtu kabajaan isin gaafannaa jechuudha. Dur suuraan piipiin yookaan ilmi intalaa kun wanni dalage keessa Oromoo caccabsee jechuudha. akka nuti wal quban qabaanne akka nuti waliin hadoonne akka nuti wal jalayyaane akka waliin dhageeffanne san nu godhee jechuudha. San harkaa jirtan har'a ummata Harargee ka Wallagga keessa nam 20 ol ummata guutuu bakka takka rashaname ummata guutuu dhume namni irraa dubbachaa jiru hin jiru jechuudha. kun baay'ee nama gaddisiisa. Nuti sirna kana wajjin dalaynee xafaaxafnee gadhaabnee waan sirni kun ta'e sirni qeenxee nama tokkoon hoogganamu kun waan inni ta'e garree keessaa baanee irra qabsaa'u jirra jechuudha. Faallaa sanii obboleeyyanuma keenya kagartee sabni isaa dhumu jiru sabni isaa dhukkee tahaa jiru sirna kana wajji qabsaa'u jira jechuudha. Maalummaa sirna kanaatu kan beeku warri sirna kana maalummaa isaatu beeku irra qabsaa'u jira jechuudha. Arkineeti akkan taane sirni kun akkan taane murteessineeti irra qabsaa'u jira jechuudha. Arkuuf teessa waan inni isiniin juutan arkaatis jirtan sirni kun Oromootaaf keessattuu iddoo sabboonummaan irraa maddite iddoo Oromummaan irraa maddite gartee warra saba kana walitti akka gartee amiirre wanni wal qabsiisu saniitti saba kana wal qabsiisa jettee iddoo yaaddu iddoo Oromummaa bichaan yaaddu balleessuudhaaf karoora baafatee jira. Kana irra qabsooyinee anaa fi ati gamtaadhaan dura dhaabbachuu qabnaa jenneeti gartee sirna kana sirriitti hojii isaa garree irra qabsaa'u seenne jechuudha. Takkaa sirna kanarraa faayidaa dhabnee akka kijibduu fi kijibaan abbootiin garaa warri garaachoon asirraa haasa'u sana osoo hin taane sirna kanarraa faayidaa sabaa dhabneeti. Faayidaa mataa keenyaa osoo hin taane faayidaa sabaa dhabnee irra qabsaa'u seenne jechuudha. Kunoo har'a arkuu jirtan sigale. Oromoon hangam takkaas sagalee walii ta'u jira har'a. Hagam takkaas sagalee ummata kanaa sheer godhee addunyaa dhageessisu jira har'a. Waan birootiin qabamtee jirti jechuudha Oromoon. Gandummaan, maalummaan, naannummaan, mitirkishoodhaan akka isaan barbaadasan silaa osoo hayya taatee fi qabamtee jirti jechuudha. Saniifuu ummanni keenya sagalee teenya tana sheer nu godha ummata Harargee kachi dhume saniif sagalee tahaa jechuudha. Sirnichi kun buqqa'uu qaba. Murtaa'ee jira kun. Hayyoota keenyaan beektota keenyaan murtaa'ee jira jechuudha. Waalaikum salaam jaan ziizo. Murtaa'ee jira jechuudha. Hayyoonni keenya waan arraatii miti waan boruu arkan. Waan boruutiin waan boru duuba jiru arkanii jechuudha. Sirni kun yoo lafa gad dhaabbatee osoo lafaa gad hin dhaabbatin osoo hundee'uu gad hin fageeffatin Oromoo caccabsu Oromoo diiguu Oromummaarra duuluu sabboonummaa hanga nam tokkoon baatutti nama tokko kasaba kanaa dhimmamu paartii keessaa baasutti hojjechaa jira jechuudha. Kun sirna ilma abbaa gadaatii sirna Oromootii kajuu gartee diina Oromoo qofa malee ilmaan Oromootii miti jechuudha buleeyyanki. Tana laal jala muraatuma walitti hima. Sirni kun keessattuu
Oromoof diina erga jedhe keessattuu bakka Oromummaan irraa madditu Harargeef diinaa nuti arkinee jirra. Dibeeyna wajji dalaguu turre waan kana nuu gadhaabe. Sirri beeyna Harargee biyya keessa jirtu diinagdee isii caccabsee nama isii hawaabee aangurraa yaasee yessarii qofa beera gurguddaa kana aangurratti ol guuratee beerri waan barbaadu harkannaa waa takka. Abbaan isaan dhale abbaa isaan dhale irra wanni itti aanu jirti abbaa isaan dhale yoo namichi kurra shanerran kaayyanne. Gaafa diinagdeen Harargee caccabtu gaafa diinagdeen Harargee namaa gattaatu gaafa namni jimaa gurguratee daldalatee ilmaan qaraasifachuu ilmaan barsiifachuu ilmaan gartee fuusifachuu intala heerumsiifachuu dadhabu isaaniif gammachuu isaanii wajji gartee wiskii cir godhanii nyaatanii jechuu wannichi keessaa baane jettu. Maaliif sirni kun waan beekuuf duraan tolfatee jechuu. Haga nama dhuunfatti siinjee haga nama dhuunfatti if keessaa xaragee baase. Nama sabboonummaan itti sabboonummaadhaan sigale aboo wanni kun hin taatu je'ee gartee saba kanaaf sagalee ta'u haga nama dhuunfatti if keessaa baase. Ummata Harargee duulan taanee turre deemu jira. Nuti waa garree dura dhaabbachuu jirra. Paartii fi ijaarre paartii fi xafaaxafnee tolchine dura dhaabbachuu jirra. Dura dhaabbachuu jirra. Dura dhaabbachuus qabna. Sirna namicha kanaa galma namicha kanaa waan barreef sheeyxaanticha dhiiga Oromoo dhugumalee hin jiraanne kana galmasaa waan barreef dura dhaabbachuu jirra jechuudha. Sigale warri immoo garaachoon faayidaa malee qabne Harargee himattu irra guddoon maarree keenya aangurra jira mitirqishootee aangurra jira mi'arra warri aangurra jiru sun ummata kanaa sagalee haa ta'u. Dheengadda gaafa ummata Amaaraa dhume jaan paarlamaa guutuu sik godhanii boochisan. Sigale ummanni Amaaraa paarlamaa guutuu sik godhee boochise mi'arra tokko sagalee haa ta'u fiiga. Nama aangoota keessaniitu aangurra jiraami. Namoota keessanii aangurra jiraami. Namoota keessanii qabeenya harkaa qabaami. Mootummaan warra qabeenya qabu ni dhageessi. Sigale meemma gaa tokko gabbahee sagaleen ummata kanaa kadhume haa dhagahamtu. Sigale mee sagaleen ummata kanaa kadhume ummata Harargeeti mee sagalee namni ta'uuf tokko haa gabbaa'u. Sigale sosaniifuu sirni kun ummata Harargee balleessuu caccabsuu namaa gaggodhuu miidiyaarra namaa walafaan kaa'uu obboleeyyan isaanii akka sagaleen taaneef godhuu sigale Oromummaa gartee ummatni kun gaffidee alaabaa ummanni kun gaffidee aabaa'ummaa ummanni kun gaffidee seenaa ummanni kun dalage waan beekuuf Oromoo ummanni kun gartee walitti hidhe waan beekuuf dildila kana ciraa jira jechuudha. Ummanni Oromoo dammayxanii ilaaluu qabdanii. Kanaan noo biroollee jirtan kagartee Oromoon akka birootti illee warra asirraa haasa'u kana fudhattan xiqqeeshoo gartee if duuba gad deebitanii maaliif wanni kun Harargee irra gaggeeffamaa jettanii laaluu qabdanii jechuudha. Yoo yaadattan ta'e ummata ganda guutuu cidha guutuu guban Harargee godaantee cidha itti gubanii jechuudha. Isaanii cidha godhachuu jiru. Biyya keessatti immoo kaadiree gara jabeessarra kaaniiti qorqorroo ilmaanirra ijaaran buqqisiisanii buusii milishaa buusisiisu jiranii jechuudha. Sigale buusisiisu jiranii jechuudha. Eenyuutu irra garaa jabaata eenyuutu saba kanaaf hin laafanne eenyuutu gartee ummata kana sirri caccabsuu danda'ee qaallichi hijaatti seenee jira jechuudha. Sheeyxaantichi hijaatti seenee jira jechuudha. Hijaa guyyam seene. Gaafa lammaa fi qaallitti caaltuu sanii fi inni Harargee dhaqan. Sigale ummanni Harargee Jaawar Mahammad maaliif akkana goota nama laffa'e. Harargeen gaa dhugarraa isin deebitu maaliif akkana goota. Ati nugusa nurratti ta'uu deemtaa janiiti qaallicha namni kana biyyi ilaalu Amaarri hundi Musee juun sigale ati Musee miti tiraasha janii lafa gad deebisan tokko qaban ida'amuun
kitaabni ida'amu Harargee keessa gubate. Xiiqii keessa galee jira jechuudha. Ilmi intalaa xiiqii keessa galee jira jechuudha. Uummata Harargee ana dhabamsiisuun qaba jee. Si galee. Okkonoomii isaanii daaraa godhee okkonoomii isaanii balleeyseeti waan isaan gurguratanii barra wanni siin jaan jimaan gartee jenereeshina ajjeesaa dhaloota ajjeesaa jimaa dhabamsiisu qabnaasi yoo jimaa dhabamsiifte suutaan waan bakka jimaa sanii bu'aa warshaa jaaraa ummata kana dalagaatti godhaa dalagaan biizii godhaati yoo dhugumaan ummata kanaa dhimmamte yoo dhugumaan ummata kana jimaan jenereeshina kana ajjeesuuf deema jette si galee warshaa tokkochi jaaraa warshaa ummanni kun keessa dalagatee ilmaan guddifatu dalagaan biizii gootee suutaan jimaa kana irraanfachiisaa balleessaa siistamaan deemta jechuudha akkanumatti gartee yoo ummata kana jenosaayidii godhuu deemuu baatte yoo ummata kana dhabamsiisuu jireenyi ummata kanaas baay'ee si aarsuu baate akkanuma dhuftee irra gabbuuteetum waan isaan daldalatan harkaa zeerootti hin deebiftu jechuudha inni gartee Harargeef yaaddeetii miti amma namoota garii oggii keessa wajjaasinu aboo jimaan jenereeshina balleessee ijoollee ciccimtuu silaa bakka guddoo geessu jimaan gartee jimaa qamahuudhaan mana barumsarraa haftee rakkoo irra geessee minaamin jedha si galee sanii miti inni gartee akkamittiin Harargee dhabamsiisaa akkamittiin Harargee dhabamsiisaa uummanni Harargee si galee irra guddaan waan kana dammaqee harkutti hin jiru gaafa garuu dubbiin tun dhumatti harkanii way sheena akka dubbii Jaawar Maamma garteemi gaafa Jaawar Maamman namichi kun hin taane namichi kun adawwii qabsoo Oromooti malee ilma Oromooti miti gaafa nuunju anarraa eegalii lakkiin taane ilma keenyaa jennee duuba dhaabbannee arra nu mul'attee jechuudha wanni gartee jawween duri muu ture sun arra nu mul'attee jechuudha akka namichin ta'inis arra garree jechuudha isinis waan in anarra isinitti himu kana warri immoo isa jala oriitan kun boruu arkuu teessan gaafas garuu too late sheenaa quba if nyaattan malee waa takka arkuun teessanii jechuudha si galee waa takka arkuun teessanii jechuudha saniifuu ummanni keenya Oromoonni naannoo biroo sirri sagalee nuu ta'a nama keenya gosaan facaasanii jiran nama keenya gandaan adda diiganii jiran nama keenya walirra bobbaasanii jiran si galee saniifuu sheer nuu godhaa sagalee nuu ta'a ummata dhume kanallee sagaleen isaanii please akka dhagayamtu reefuma sanuu akka awwaallachuu dandayan si galee reefuma sanuu akka awwaallachuu dandayan nuu godhaadhaa jechuudha amma reefa san awwaaluu dadhabnee bira dhaabbachuu jirraa jette ijoollee waan goonu wallaallee jette yoo Harargee baqannee as dhufne bakka baqannee tanan nagaan halkannuu jedha yoo Harargee jechaan milishaan halkanii guyyaa nu gubbaa dhaabbatee kana buusa kana fida kana godhaan hunjaa jedha buusiin akka ummata Harargee irratti fe'amtee Itoophiyaa keessa jirtu buleessu beekaati Oromoon takka jechuun naannoo biroo bira qabna malee qiyaamaan akka ummata Harargee qabachuu jirtu dhugoo walitti himna ummanni biroolleen sagalee teenya tana fuudhaatii sheer nuu godhaa please warri arra isin hubatin ka isin arrabsu ka isin irra bobbookum boru isin hubata kanaaf yaaddeena sagalee teenya tana sheer nuu godhaa obboleeyyan keenya guutuu Oromoota biraan nuu gahaa jechuudha Oromoota biraan nuu gahaa please ummanni keenya lafarraa dhumee jira ummanni keenya xaragamaa jira ummanni keenya gartee badaa jira guutuu nu balleessaa jiran yakki biroo kan daleen hin jirtu Oromummaa keenyaa fi badaa jirra jechuudha Oromummaa immoo Rabbii Oromoo nu godhee nu uume si galee waan goonu hin beeknu jechuudha waan goonu hin beeknu firraa haquun hin danda'amtu jijjiirrachuun hin danda'amtu akka amantii jijjiirrattutti sabummaa jijjiirrachuun hin danda'amtu si galee Oromummaa jijjiiruu hin dandeenyu sabboonummaa qabnu jijjiiruu hin dandeenyu si galee hoggii Wallaggi duute dhukkubsachuu hoggii Arsiin duute dhukkubsachuu Gujiin Booranni Wallo
hoggii duute gartee dhukkubsachuu dhiisuu hin dandeenyu jechuudha. Dhiiga keenyaan nu tokko lafee teenyaan nu takka. Sigale. Akkamitti gartee uummata dildila ta'ee wanna kana walitti hidhe kana akkamitti caccabsinee balleessina jee ilmi intalaa karoora baafatee deemu jira jechuudha. Sigale. Karoora baafatee deemu jira. Waan kana Feebruwaarii keessaan isinii barreesse. Wallaggatti mootummaan naannoo Oromiyaa kan ifiin jiru kun ergamtuun isaa kun qawwee hiikkachiifna jennaan qawween hiikkachiisuun taatu jee. Sigale. Fannoo mataa isaa geesseechi qubsiisee fannoo ja'a ibsa baasaa. Sigale. Jee ibsa baasisee uummata Oromoo ficcisiisuun deebaan jee. Arra isiniin himne. Sigale. Mee kunu arra laale. Na jala gasseen ilaali. Maquma uummata dhumee tokko bar sheekotii Gaazaa sagalee taatu takkaan na ajaa'ibse. Bar Safiyyaa Meemuna Muhammad Jamaal Jibriil kanaa bar qarashaname arra. Sheekotiin Itoophiyaa gartee sheekotii manzaraa tanii nan juuntun tokkoon isii peejii isii irratti maxxansine jechuudha. Ilma muslimaa qarashaname sigale. Garuu Gaazaaf sagalee tahaa jechuudha. Osoon Oromoon isa jalatti bobaasaa jalatti gandasaa keessatti rashanamaa jiruuti. Sigale. Gaazaaf sagalee tahaa jechuudha. Gaaza isarra haaramu. Sigale. Gaazaaf sagalee tahaa jechuudha. Mee peejii isaanii tokko jala laala. Karaa hamatallee uummata sanii kadhate. Mee peejuma sheekotii manzaraa kana jala dhaqaati. Nuti muslima bakka hundatti ni dubbannaaf jedhanii. Mootummaan kun mootummaa muslimaa mataa ol qabsiisee siin jedhanii. Mee peejuma isaanii jala dhaqaati. Tokkoo isaanii yoo ganaa maxxansuu ta'an hin beeku malee. Tokkoo isaanii kagartee uummata kanaa sagalee ta'e tokkoo isaanii peejii isaanii jala laala. Yoo gaazatti gaazexanyaan tokko du'e takka ijoolleen takkaan talti takka duute innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun siin jedha. Maaliif gartee wanti hundi waan garaachoodha waan liqimsaati sheeyxaantichi Gaazaa sagalee ta'aniif liqimsaa irraa muruu jechuudha. Saniifuu sabboontonni gootonni sigale ijoolleen gartee qabsoo dhugaa wajji qabsaawaa jirru ummataaf sagalee tahaa nuti dafqaan bulaadhaa beekna. Waan keenya dalaganneeti haga sa'aatii qabnu ummata keenya sagalee taanaa jechuudha. Mootummarraa haareen eeggannu, mootummarraa kondominiyeemiin eeggannu, sigale warri amma mootummaa faarsu kun beekaati ummataafin sagalee taa'aa malee viidiyoo bakkatti erganii jira anniin beeka. Bakkatti ergamu warri paartii laaluufi jira. Warri hogganoota laaluufi jira jechuudha. Jabaadhu jedhaniin. Sigale. Saniifuu gartee warri dhugaan dafqaan bulaan akka kiyyaa kasabafii malee waa takka namni tokkoon hin ajajamne nama tokkoon dirqamnitti hin kennamne sigale viidiyoo teenya tana sheer godhaa uummata keessaniif sagalee taha. Sigale. Warra asii miidiyaa irraa si arrabsu kana kun Harargee bakka hin bu'u kana laalteeti uummata kee Harargee kadhumu jiru. Uummata kee gartee buqqisu jiran sanii sagalee ta'uun dhabinii jechuudha. Sagalee tahaaf. Sagalee tahaaf. Yeroo hunda beekadha. Awwanniin isiniin jiru. Wanniin isiniin wayiwaan. Warri dheengadda Amaaraa dhume jedhanii Amaarri kasi paarlamaa keessaa siksik je Amaarri tokko kaduu hin jiru adeero. Amaarri kabajaadhaan diinagdee keessatti waa hunda keessatti hirmaatee afaan isaanii afaan federaalaa afaan biyyattii ta'ee fi enjoy godhaa jiran. Enjoy godhaa jiraachaa jiran. Walloo dhumee jechuudha. Walloo afaan Amaaraa dubbattu ilmaan Oromoo lafee tiyya qomoo tiyyaatu Wallagga dhumee isaan garuu siyaasaatti sharafatanii jechuudha. Nu dhume ummata keenyaa dhume jedhanii dammaqaan itti aanaa muummicha ministeeraa ka'ifiin jiru sodaa takka malee qoma dhawatee dhaqee ummanni Amaaraa bakka jirutti hidhatee diina dha'uu qaba. Diinni isaan baanaan Oromoo taabe. Diina dha'uu qaba jee murteesseefi jechuudha. Arra nama onnatee akkasitti ummata kana Harargeen duraanuu ni beeytan qawwee dha'uu wajji dhalatte.
namni ummata kana hidhachiisee sigale woboo keessaa haa ta'u sigale sabboontota bakka biroo jiru haa ta'u ummata kana leenjisee hidhachiisee diina kana akka firraa dhawan ka godhu tokko akka midhamne sigale tokko akka midhamne nama akka dammaqaa ka gartee lammii isaati amaaraaf akkasitti dhimmamee abadan je'ee akkasitti dura dhaabbatee ummata kiyyan fixxu jeeni sheeytaanticha yoo barbaadde dhiiguma nama biroo dhuyda malee dhiiga gartee ummata amaaraan dhuydu jeeni sigale isaa waan gorraa kaaseetimma kanuma wadalakka oromiyaarra kaatee kana wadalakka gosa akka oromiyaa kana fuudheechirra kaayee dhiiga dhugu jira saniifuu ummanni keenya oromoon teenya nurratti hojjetamee jira dursa gaafa madda walaa buutii fi fuudhanii boorana jala galchan fuudhanii nageellee booranaa ja'anii gujii fi maarree waliin naqan boorana bahaa jaaran keessa oromoo caccabsuuf deemanii if eeggadhu si yaadaniitii miti jedhe sigale arra kunoo oromoo duyda walii galchaniiti sigale sagalee walii ta'uu dhorkanii jechuudha sagalee walii ta'uu dhorkanii jechuudha kana gartee hayyoonni keenya gabbahee cabsee baysee oromoo bakka takka deebisee jira jechuudha osoo rabbiin keessattuu tokkummaa amma hayyoonni keenya gadiin bahan kanaan rabbi nu dhaqqabuu baate oromoo wanni jaan seenaa taatee hafuuqaate wanni marroo dirribaatii fi jaawar maammadii fi taayyee dandayaatii fi beeytunni keenya bayaan asoobaa fa'aan qabi hayyoonni keenya sun dalagan oromummaa gartee facaatee baddee gartee ilmi intalaa zeero deebise sani gartee oromummaa facaate san akka gartee wanni itti walii qabanii jechuudha ta duqeetii inni godhe san qilleensarraa walii qabanii lafa gad deebisanii jechuudha sirni kun dhumatee fi jira qabsoon oromoo huutee qabdee jirti itti fufa yes itti fufa abadan ilmi intalaa kun survive hin ta'u tana na qabadhu yeruma gabaabduu kenniif yeroodhaaf akka nama jeesu jira arra gartee ajandaa hedduu gaffite ajandaa hunda dura dhaabbannee ummata keenya hubachiifne ajandaan dhufu hundi kagartee sheeyxaantichi wadala isa gaddabarsee wadaltichi nyagoolee naannoo fi godinarra naqate tana gaddabarsee summii ummata keenya keessa facaasu malee waan ummata keenya fayyada waan ummata keenyaaf tola waan ummata keenya fuulduratti tarkaanfachiisaatii mitii jenneeti sigale ummata keenya hubachiifne jechuudha isinillee warri sagalee teenya san sheer gootanii addunyaarra facaaftanii ummata keenya hubachiiftan galatooma bakka farshoo dhuydanitti bakka jimaa qamaatanitti bakka gartee nyaata nyaatanitti ibin bakkatti wal gangalchitanitti illee warri sagalee teenya tana itti banachaa wal gangalchitan galatooma ammallee itti fufu qaba jechuudha tokkummaan keenya kana caala tokkummaan keenya durriyyeen hin jaaramne hayyootaan jaarame hayyootaan eeggama hayyoonni sun ka'arra kun gartee qabsoo hidhannootii fi qabsoo karaa nagayaa wal simsiisee waliin oofu jiru kana jechuudha waan qabdaniif beeka rakkina ummata kiyya keessa jiru kana laaleetiin waan qabu kana hayyootaan qabu kana oggiin laale kanaan if sossobaa jechuudha alhamdulillah gaaf tokko jijjiiramni ni dhufa ummata kanaaf haga jarri kun jiru haga jarri kun ummata kana wal dhageessisu sigale jijjiiramni ni dhufa jee kanaan if sossobaa jechuudha sigale jijjiiramni ni dhufa abadan ni dhufa qabsoon teenya firii arkachuu gartees miidhaa sirnichi wayyaaneen gaafa cabuu haate yaadadha faraqataan soomalee oromoo dirtee ficcisiifti faraqataan walaayita oromoo dirtee ficcisiifti faraqataan gumuus oromoo dirtee ficcisiifti akkuma sirni kun godhu oromoo godhu jiru
godhuu turtee jechuu wayyaane. Si gala godhuu turtee jechuu wayyaane. Sirnichi kun gala ka'ee fixatee dhumattee fi waan inni godhu jiru irratti si galuu qabdi. Si galuu qabdi. Saniifuu ummata keenyaaf sagalee taa'ise. Waan bicikii isin jala yaa'ee bicik jaatanan wayitti lakkaa'ina. Tungartee namni galaanni fuudhe hoomacha qaqqabataa jira. Ummata keenya gibiraan gidirsanii milishaan hidhanii cafaqanii gandummaan adda qoodanii amantiin adda qoodanii maaliin adda qoodanii dadhabaniiti amma du'aan itti dhufanii jechuudha. Du'a tanaas ni injifannaa jechuudha. Woboonis warra tarkaanfii tana fudhatu laaltanii ummata keessaniif leenjii kennitanii bakka hidhachiisuun barbaadutti hidhachiiftanii cinaa dhaabbattanii si gale akka gartee ummanni kun ifi ittisuu danda'u godhaa deemuun dirqamaa jechuudha. Dirqamaa jechuudha. Maaliif ummati ati qabsooytuuf ummati ati hadoodduuf ummanni ati gartee diinni balleessuuf deema jettee halkanii guyyaa dhagaa boraafattee si gale qananii akka namni nuti keessa jirru tan ozoon keessa jiraachuu feetu si gale kan ati hadoodaa fi jirtu kan ati rakkachaa fi jirtu ummata kana keenya kana jechuudha. Itti aansuudhaan hayyoonni keenya kallattii hatattamaan kaa'uu qabdanii jechuudha. Ayinoonaaf gala ummanni nu bannee ummanni namicha kana nu bannee mee ummanni haa hubatu jettanii akka isin harkarraa fudhattanaaf gala. Kana caalaa ummanni waan hubatu hin qabu ummanni dhume. Beelaan gidirfame, milishaan gidirfame, kaabineef kaadireen gidirfame, sheexaantichi gartee oromummaa haga danda'utti balleessuudhaaf gartee irratti gartee jaaree wal ijaarsise itti deeme ummanni keenya kana caalaa waan arguun qabu jechuudha yoo qabrii taate malee. Saniifuu ummanni keenya osoo gaafa duraa san ummata dhiisinutu isin nu bannee jechuudha. Gaafa duraa san dhugaa dubbachuuf ummata dhiisi nutu isin nu bannee jechuudha. Ka isin wajji nyaatu, ka isin wajji dhugu, halkanii guyyaa telefoonaan maasaanjara waa hundaan isin wajji haasa'u isin nu bannee jechuudha. Maalayyaa ummata gartee isin wajji hariiroo hin qabneeti. Arra gartee nu bira kuttee ummanni keenya hubatee jira jechuudha sirra. Sirni kun nama nyaata. Sirni kun diina Oromoo, diina sabaa sablammii akka ta'e gartee jala murree beeynee kallattii keenyee ummanni akka if baraaru. Amma wanni guddoon hayyoonni keenya godhe ispeeshaalii eega jawween gabbahee dubbatee rabbi umrii isaa dheereessu qabsoo duraan diyaaspooraa keessaa namichi facaasee si gale ifarka galchee qabsoo ala baasee jira jechuudha. Amma namni alatti asee gadiiru jirre irra maal jedhe ka arrabsu kuni barsii eegaa bar memba yoo jaawarti kuma torbaan tokkoo fi guyya lamaa sadii use jaawara isa kute jaawarumaan barreessine isa kute janiyyaa ilaaltani maaliif qabsoon already harkaa baatee jirti jechuudha. Wanni guddaan nuti godhaa turre hayyoonni keenya wal ta'uu qaba, wal jala yaa'uu qaba, wal dhageeffachuu qaba jennee wanni nuti godhaa turre qabsoo tana gartee qaallicha kana harkaa baasu baafnee jirra itti milkooynee jirra jechuudha. Sigale qabsoo tana ammaa sabaa sablammii wajji wal fudhachiifnee jirra jechuudha. Keessoo keenyatti illee wal fudhachiifnee jirra jechuudha. Takkittiin haftee kallattii keenya itti sosso'uu qofaa jechuudha. Saniif yeroo dheereessuun qaban hayyoonni keenya. Hayyoonni keenya yeroo dheereessuun qabdan. Ummanni gartee kana caalaa ummanni gartee yoo akkam ta'e yoo hangam takka dhume yoo hangam takka rashaname yoo hangam takka dararame if bara jettanii yaaddan. Ummanni keenya duraanuu akka eelee oowwituuti si galee laal buddeena xiqquma jala eeleen tun bar gariin ta turtee oowwituu jira gariin ta daftee oowwituu jira. Ummanni Oromoo laa duraanuu qabsoodhaan leenjiyeeti si galee
dafqaan bularraa hanga dooktaratti leenjiyeeti gartee xiqquma qofa